qaqqabummaa qorichaa irratti qooda fudhattoota godinaalee torbaa waliin magaalaa Naqamteetti mari'atameera. Dhaabbanni tajaajila dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa akka biyyaatti dameewwan 19 qabu keessa tokko dhaabbanni tajaajila dhiyeessii qorichaa damee Naqamtee yoo ta'u, waggaa 18 dura hundaa'uun godinoota torbaaf qorichoota istaandaardii isaanii eeggatan gatii madaalawaan hawaasaaf dhiyeessaa jira. Haa ta'u malee qaqqabinsaa fi kenna tajaajilaa irratti yeroo baay'ee hawaasa biraa komeen yeroo ka'u mul'ata. Madda rakkoo kanaa beekuu fi tajaajila kennaa jiru qooda fudhattoota waliin mariin geggeeffameera. Hirmaattonni marichaas dhaabbatichi dhaabbata guddaa akka lixa Oromiyaatti tajaajila dhiyeessii qorichaa irratti xiyyeeffatee kan hojjechaa jiruu fi hawaasa fayya buleessa horachuu keessattis gahee isaa akka bahachaa jiru himanii kenna tajaajilaa fi qaqqabummaa qorichaa irratti hanqinaa fi komee mul'atan furuuf qindoominaan kan hojjetan ta'uu himaniiru. Yeroo baay'ee garuu hawaasni keenya kan ittiin komatu dhiyeessii qorichaadha jechuudha. Kana manni kun baree bahuun isaa siniif advaanteejiidha. Uummanni hiriira bahuuf ka'eera dhaabbata kana irratti. Qorichi magaalaa kana keessa iddoo kamii hin dhibeenyaan jechuudha. Uummanni hundumtuu tajaajila qorichaa kana argachuudhaaf tumsa hundumaa gochuu qaba. Akkaataa kamiin tumsa godhaa uummanni kun immoo kan jedhu tokko uummatumti naannoo sanarra jirullee faayidaa manni qorichaa kun ilaachaa jiru uummatuma naannoo sanarra jiru hubachiisuun baay'ee gaariidha. Warra walitti fufiinsaan qorichoota fudhataman irratti isinis atteeshiniitti kennitanii maaliif qorichi sun yoo adda citee dhaxee addaapteeshinii uuma deebi'ee namni sun illee drug resistance waan uumuu danda'uu fi naannoo kana irratti illee isinis atteeshiniitti kennitanii yeroo achi as gashitanii waan dursa kennuufii qabdanii dursa kennitanii baay'ina hawaasa keenya fedhii hawaasa keenya sana giddu galeessa godhatee fedhii dhaabbilee fayyaa hospitaalota haa ta'u buufataalee fayyaa qabnu giddu galeessa godhatanii yeroo gaafattan illee bifa kanaan yoo dursi kennamee gaafatame gaariidha. Bara kana hanqina dhiyeessii qorichaa furuuf inisheetiiviiwwan adda addaa hojiirra oolchuu fi dhaabbilee mootummaa 39 waliin ta'uun hojjetamaa jira kan jedhan itti gaafatamaan dhaabbata tajaajila dhiyeessii qoricha Itoophiyaa damee Naqamtee obbo Gammachuu Fiqiruuti. Godinoota torban kanaaf yeroo adda addaatti qoricha dhiyeessaa jirra jechuudha. Qorichi kun ga'eeraa uummata bira ga'eeraa kan jedhuuf immoo mariin qooda fudhattootaa kun shoora olaanaa waan qabuuf qorichi kun nu biraa ba'eera ministeerri fayyaa nu bira fideera nu muraabsineerra garuu uummata kana ga'eeraa kan jedhuuf immoo qooda fudhattoota kanaa wajjin mariin barbaachisaadha waan ta'eef kallattii fuulduraatti immoo uummata keenya kan hanqinni qorichaa yeroo tokko rakkoo bulchiinsa gaarii waan itti ta'eef kana furuuf immoo maal goona kan jedhu qooda fudhattoota kanaa wajjin mari'achuun barbaachisaadha waan ta'eef achumaan kallattii gara fuulduraa kaa'achuuf jechuudha. Baatiiwwan 9 darbanitti qorichoota gosa adda addaa qarshii birrii biliyoona 2tti siquun bitee hawaasaaf dhiyeesseeras jedhan. Godinoota kanaa fi kan dhiyeessine revolving drug fund yookiin qoricha bittaadhaan dhiyaataniif naannoo miliyoona 480,000 dhiyeessineerra qorichoota sagantaa yookiin kan piroogiraamiidhaan dhiyaatan kan akka busaa, TV, karoora maatiif ammoo biliyoona 1.5 dhiyeessineerra walumaa gala naannoo qorichoota qarshiidhaan naannoo biliyoona 2tti dhiyaatu uummata keenya kana ji'a 9 darbanitti dhiyeessine.